Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattootaa Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Guyyaan wareegamuu Aartist Hacaaluu waggaa 3ffaan yaadatamaa oole. Faannoon Amaaraa haleellaa Matakkalitti bananiin manneen hawaasa nagaa barbadeessan. Waraanni Bilxiginnaa saamichaa fi dararaa hammeessuun dhaga'ame. Amantoonni Ortodoksii Shawaa Bahaa Abune Goorgooriyoosiin barbaannuu jedhan. Horra Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti dargaggoonni 8 haala suukkanneessaan ajjeefaman. Wareegamuun qabsaa'aa xaa'oo qabsooti jechuun KFO'n wareegamuu Aartist Hacaaluu ilaalchisee ibsa baase. Waldhabdee akka addunyaatti bara 2022 tureen walqabatee Itoophiyaatti lubbuun namoota hedduu darbuun ibsame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaatiin. Guyyaan wareegamuu Aartist Hacaaluu Hundeessaa waggaa 3ffaan yaadatamaa oole. Walleewwan qabsoo jaalalaa hawaasummaa fi gootummaa sirbuun kan beekamu Hacaaluu Hundeessaa waggaa 3 dura guyyaa har'aa ture magaalaa Finfinneetti kan ajjeefame. Hacaaluun magaalaa qabsoo Oromoo finiinsuun maqaan ishee ka'uu Ambootti abbaasaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi harmeessaa Guddattuu Horaa irraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 22 bara 1976 dhalate. Barnoota isaas mana barnootaa Oddoo Liiban Carii fi mana barnoota sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa Ambootti barate. Weellisaa Daawitee Mokonnoon fakkeenya isaa kan godhate Hacaaluun muuziqaan hiree ganamaa isaa akka ta'e amana. Umurii waggaa 17 akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1995 haga bara 2000tti Karchallee Amboo keessa murtee malee kan ture boodarra bilisa gadhiifame. Aarii fi haaloo bahuun quba nyaachaa hin jiraanne inumaatuu hidhaan ijoollummaa na qoraase daran na fayyade jedha. Karchallee Amboo alatti Finfinnee dhufees torban tokko Maakilaawitti hidhamee ture. Hacaaluun sodaa kan hin beekne goota onneen gaaraa kan quuqqaa saba isaa sagalee kiiloleen bobbaadinaa jala taa'uun addunyaatti lallabaa turedha. Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 magaalaa Finfinneetti rasaasaan rukutamuun wareegameera. Faannoon Amaaraa haleellaa Matakkalitti bananii manneen hawaasa nagaa barbadeessan. Humni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhamu weerara daangaa bal'ifannaa gara naannoo Oromiyaatti taasisaa turanii fi jiraniin lubbuu namaa balleessaa qabeenyaa fi manneen hawaasa nagaa barbadeessaa jiraachuu maddeen himaniiru. Haaluma kanaan naannoo Beenishaangul Gumuz godina addaa Oromiyaa aanaa Matakkalitti humnoonni finxaaleeyyii kunneen haleellaa bananiin manneen hawaasa nagaa hedduu gubanii barbadeessaniiru. Humnoonni kunneen torbanoota lamaan darbaniif haleellaa lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa Kiiramuutti raawwataniin lubbuu namoota 13 balleessuun qabeenyaa fi manneen uummataa barbadeessuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Waraanni Bilxiginnaa saamichaa fi dararaa hammeessuun dhaga'ame. Kutaalee Oromiyaa hedduu keessa buufatanii kan jiran waraanni mootummaa Bilxiginnaa hawaasa nagaa saamaa jiraachuu maddeen himan. Yeroo ammaa kanatti maqaa garaa garaatiin hawaasa ofiifuu qaala'insa jireenyaan hedduu miidhame irraa maallaqa sassaabaa jiraachuunis barameera. Haaluma kanaan godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultuum naannoo Ilfataa ganda 32 jedhamu keessatti maqaa qawwee bitnaa jedhuun uummata irraa dirqamaan qarshii 700 walitti guuraa jiraachuu maddeen himan. Akka maddeen kun jedhanitti namoonni maallaqa jedhame kana yeroo jedhametti hin kaffallu taanaan inni nama sirnicha mormu waan ta'eef tarkaanfii jabaatu irratti fudhatama jechuun doorsisaa jirus jedhaniiru. Uummanni naannichaa yeroo ammaa rakkoo hamaa keessa akka jiran kan himan maddeen kun maallaqa yerootti sababa adda addaa kaffalaa kan nuffan gungummii jabaa uumanii jiraachuu dabaluun addeessaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti dhiyoo kan jirtu bulchiisa magaalaa Aqaaqitti waraanni Bilxiginnaa reebichaa fi dararaa hammeessuun dhaga'ameera. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa gaafa waxabajjii 27 bara 2023 aanaa Aqaaqii ganda Odaa fi Kattichaa keessatti waraanni Bilxiginnaa uummata walitti qabuun doorsisaa fi reebaa ooluu odeessinu qaqqabe ifoomseera. Namoota reebicha kanaan hedduu miidhaman keessaa kan maqaa arganne Girmaa Kabbadaa, Birraa Nagaash, Naccoo Tufaa fi Badhoo Maangashaa kanneen jedhamanidha. Oduudhuma dararaa waraana Bilxiginnaa kana keessaa otoo hin ba'iin kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawwee Haarawaa gandoota cufa irraa waraanni Bilxiginnaa qonnaan bultoota qawwee qaban adamsuun qawwee isaanii fudhachaa jiru. Warreen meeshaan irraa fudhatame keessaa kan maqaa arganne Qaasiim Butaa, Mahammad Nuur Siraaj, Aliyyi Siraaj, Mahammad Abduu, Ahmad Huseen, Muhammad Yasuufee Ahmad, Muhammad Amin Usmaanii fi Indirroo Abduutiin. Kana malees warra manaa dhaban ammoo hidhuun gidiraa ulfaataa agarsiisaa jiraachuus maddeen keenya dabaluun ibsaniiru. Amantoonni Ortodoksii Shawaa Bahaa Abune Goorgooriyoos hin barbaannu jedhan. Guyyaa kaleessaa jechuunis waxabajjii 29 bara 2023 ayyaana guddaa kan hordoftoota amantichaan kabajamaa ol irratti
Hordoftoonni amantichaa abbaa amantii kanaa hooggansa isaanii akka hin barbaannee fi hin fudhanne dubbachuu isaanii maddeen himan. Guyyaa kaleessaa ayyaana Maariyaamii kabajamuu dhiisuudhaan gara Bataskaana Iyyesuusii Bishooftuutti imaluun shira xaxuuf yaalanis ilmaan Oromoo amantoonni Ortoodooksii shiricha fashaleessuun gara Adaamaatti deebisuun dhaga'ameera. Yeroo ammaa kanatti Sinodoosii Bataskaana Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa dhiibbaa kallattii adda addaatiin itti dhufaachuu dandamachuun itti ulfaataa jiraachuunis ni beekama. Kanaaf furmaata waaraa ta'a jedhamee kan yaadame muudama abbootii 26 kan Sinodoosii sabaa fi sablammootaan raawwatame fudhachuu fi raggaasisuudha. Haa ta'u malee Sinodoosichi muudama kana raggaasuun lafee alanfachuu itti ta'eera. Jilli abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaatiin durfamuu guyyaa dheengaddaa ibsaa baaseen muudamni abbootii 26 ragga'ee fi kabajaan gara bakka hojii isaaniitti deemuu akka qaban gaafachuun ni yaadatama. Horra Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti dargaggoonni 8 haala suukkanneessaan ajjeefaman. Waraanni Bilxiginnaa qeerroo fi qarree Oromoo adamsuun ajjeesuu akkaan jabeessee itti fufee jiraachuu maddeen himaniiru. Kanaaf ammoo agarsiistuudha kan jiran ajjeechaa jumlaa Shawaa Kibba Lixaa Qarsaa Maallimaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti raawwatame isaa tokkodha. Waraanni Bilxiginnaa raayyaa ittisaa biyyaa jedhamaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu ganda Innaammaa Toleeraa keessatti gaafa waxabajjii 24 bara 2023 haala suukkanneessaan lubbuu namoota 8 dabarsuun dhaga'ameera. Namoonni badii tokko malee haala suukkanneessaan waraana Bilxiginnaan ajjeefaman kunneen Gammee Maammoo barataa kutaa 8, Eelota Shoomee barataa kutaa 8, Fayyoota Shoomee barataa kutaa 9, Nagaroo Jabeessaa barataa kutaa 8, Bashaanaa Qonnaan Bulaa, Warquu Taayyee Qotee Bulaa, akkasumas Firoomsaa Eebbaa Qotee Bulaa fi namni tokko hanga yoonaatti maqaan isaa addan bahin akka jiru maddeen himaniiru. Kana malees namoonni baay'een achi buuteen isaanii dhabamee yeroo ammaa kanatti barbaadamaa akka jiran maddeen dabaluun addeessaniiru. Wareegamuun qabsaa'aa xaa'oo qabsootii jechuun wareegamuu artist Hacaaluu Hundeessaa waggaa 3ffaa ilaalchisuun KFO'n ibsaa baase. Qabsaa'aan ni kufa qabsoon itti fufa kan jedhamaa ture gurra keenyaan dhageenyeerra agartuu keenyaan argineerra. Wayita qabsaa'otii Oromoo xomboora yookaan guca dura qabsiisan bakka Shinniiggaa jedhamu keessatti wareegaman waa'een qabsoo uummata Oromoo achuma irratti hin raawwanne. Qabsoo qeerroo fi qarree Oromoo kakaasee aangoo wayyaanee bittinneessee sagalee artist Hacaaluu Hundeessaan kan deeggarame akkuma Hacaaluun wareegameen waxabajjii 22 bara 2012 utuu hin ukkaamsamin qabsoon itti fufa jedhame malee namni qabsoon Oromoo achuma irratti biyyoo irra deebi'eera, cuqqaalameera, qadaadameera, duuchameera kan jedhe hin turre. Hacaaluu keenya har'a wareegamuun kee waggaa 3 haa darbu malee wareegamuun kee xaa'oo qabsoo uummata Oromoo ta'ee waan itti fufeef yoomiyyuu si yaadanna. Waaqayyo maatii kee bira haa dhaabbatu. Waajjira Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO Finfinnee waxabajjii 22 bara 2015. Waldhabdee akka addunyaatti bara 2022 tureen Itoophiyaatti lubbuun lammiilee hedduu darbuun ibsame. Walitti bu'iinsa bara darbee keessa guutuu addunyaatti mudate hunda keessa waraanni kaaba Itoophiyaa kan namoonni hedduu irratti dhuman ta'uu isaa jaarmiyaan dhimma barnootaa fi dinagdee IEP'n gabaase. Jaarmichi qorannoo nageenyaa biyyoota addunyaa irratti gaggeesseen sababa waraana Itoophiyaa fi Yuukireen waggaa darbee keessa lakkoofsi namoota du'anii akkaan dabaluu ibse. Gabaasni kun akka jedhutti waraana kaaba Itoophiyaatti waggaa 2 tureen bara 2022 keessa qofa namoonni 100,000 caalan du'uu isaanii beeksise. Waraanni mootummaa federaalaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti gaggeeffamaa ture kun waliigaltee nageenyaa Afrikaa Kibbaa Piriitooriyaatti taasifameen sadaasaa bara 2022 dhaabbate. Akkaataa gabaasni jaarmiyaa kanaa jedhutti waraanni hamaan kaaba Itoophiyaa ture kun waggaa tokko qofatti lubbuu lammiilee 140 ta'an gaaga'uun addunyaa irratti walitti bu'iinsa lammiilee hedduu du'aaf saaxile jedhamuun sadarkaa jalqabaa irra jira. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo hordofuuf YouTube Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun maatii ta'an hordofaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina hangasituu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii